Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan hunduma keessaniif baay'atu. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaga'uudhaaf fuula keessan duratti argameen jira. Dura sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifnee walii wajjin Waaqayyoon kadhannee dubbii Waaqayyoo dhaga'uu itti fufna. Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos barreessee boqonnaa 24 lakkoofsa 3 jalqabee nan dubbisaa. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni isaa dhufanii kophaatti nutti himi. Guyyoom ta'a milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa, baay'een ani Masiihiidha jecha maqaa kootiin dhufu namoota baay'ee isin wallaalchisu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hin naanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli socho'ii lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuutii jedha. Amma lakkoofsa 8 dubbise Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa amma yeroo kanaatti nu eeddee nu geggeessite, qulqulloota saba kee dhiiga kee bitte araaraan jaalalaan isaan geggeessite asiin kan geessite Waaqayyoodha. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee barsiisaadha, dubbiin kee qajeelchaadha, dubbiin kee geggeessaadha. Anaaf namoota dubbii kee kana dhaga'an, dubbii kee akka hubataniif, sagalee kee kana akka isaan baraniif maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee waaqarraa isaaniif haa dhufu. Wangeelli keenya inni caafame dhugaan dubbii keetii inni nu bira ga'e kun akka nu ifuuf, akka nu hubatamuuf qalbiin keenya habanamu. Mootummaan dukkanaa hojiinsaa lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Qilleensi kun, lafti kun aangoo keen to'atama. Bittaa harka kee jala nu jiraachisi. Dubbii kee nu barsiisi. Ana mucaa kee na gargaari maqaa Yesuusiin. Ameen. Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos barreessee boqonnaa 24 lakkoofsa 3 kaanee gaafa ilaallu dubbii tokko argina. Mata duree akkas jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Akka hin wallaalchifamnee fi akeekkadhu kan jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Kutaa kana gaafa ilaallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti saaduqoota warra barsiisa seeraa duukaa bu'an, warra akka dubbii sagalee Waaqayyootti jiraachuu hin dandeenyetti dubbii ijaa itti dubbachaa mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti barsiisa ga'aa kennaa ture. Yeroo inni mana qulqullummaa Yerusaalemii gadi ba'etti bartoota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa namoonni 3 gara Gooftaa dhufan. Yaaqoobii, Yohaannisi, Indiriyaas gara isaa dhufan. Bartoota kana keessaa tokko ijaarsa mana qulqullummaa isa bareedaa isa tolu, mana qulqullummaa Yerusaalem kana akka inni baay'ee bareedee jiru, akka inni baay'ee guddaa ta'e, akka inni baay'ee namatti tolu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti himan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee isaaniif deebise. Isin waa'ee ijaarsa kana dinqifattu, isin ijaarsa kana raajeffattu, garuu dhagaan dhagaa irratti hin hafu isa kana beekaayii jedheetti. Gaafa inni kanatti dubbatee gaara ejersaa gubbaatti ol ba'u, akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaatti ol ba'eeni bartoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa bartoonni kun 3 Yaaqoob, Yohaannis, Indiriyaas gara isaa dhufanii Gooftaa kun yoom ta'a? Milikinni dhufa keetiis maali? Dhumni kun, rakkinni kun yoom ta'a? Milikinni isaa immoo maali? jedhanii Gooftaa gaafatan. Gooftaan akkas jedhe isaaniif deebisa. Lakkoofsa 4 gaafa dubbiftan akkas jedhe. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa isaaniin jedhe. Wantoonni nama wallaalchisan jiru jechuudha. Addunyaan nu keessa jirru addunyaa wallaalchifamte, addunyaa karaarraa kaatte, addunyaa namni dhugaa beeku wallaaluuf karaarra ga'e. Dhaloonni nu keessa jirru dhaloota dhugaarraa kaate, dhaloota karaarraa gore keessa akka jirru dubbiin Waaqayyoo keessaa baasee nutti hima. Addunyaan nu keessa jirru kun addunyaa gadheerraa isa caalaa gadheetti adeemaa jirtu akka taate dubbiin Waaqayyoo keessaa baasee nutti hima. Bartoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaaffii kana gaafa gaafatanii milikkita dhufa keetii dhumis yoom akka ta'e nutti himi, kophaatti nutti himi jedhan. Iccitii baruu barbaadan, iccitii kana hubachuudhaaf Gooftaa gaafatan. Gooftaan garuu icciticha beekuun dura isin akka hin wallaalchifamneef akeekkadhaa. Nus kan dubbannu akka hin wallaalchifamneef akeekkadhu kan jedhudha. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti wantoonni nu wallaalchisan baay'eetu nutti dhufa. Addunyaa hafuuraa nu keessa jirru kana keessatti namummaa haaraa isa nu uffanne kana nurraa gatuudhaaf, jireenya namummaa moofaatti nu deebisuudhaaf wantoonni nu wallaalchisan baay'een gara keenya dhufu. Kanaaf
Kiristiyaanni, tajaajilaan, amantoonni akka hin wallaalchifamneef akeekkachuun dirqama keenya ta'a. Sababni isaa wantoonni nu wallaalchisan baay'een gara keenyatti as adeemu. Ta'anii utuu hin ta'in immoo fakkaatanii nutti dhufu. Jireenya tajaajilaa fakkaatanii, jireenya amanaa fakkaatanii, addunyaa hafuuraa keessaa nu baasuudhaaf kan nutti dhufan waan baay'eetu jira. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartootaan maal jedhe isa jalqabaa? Baay'een ani masiihidha jecha maqaa kootiin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisuu jedhe. Gaaddidduun waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate yeroo ammaa addunyaa nu keessa jirru kana keessatti waldaa kiristiyaanaa keessa dhaabbatee jira. Baay'een ani masiihidha jecha maqaa kootiin dhufu wedhe. Kun qabatamaat an masiihidha warri jedhan yoo as ba'uudhaa baatan iyyuu, an gooftaadha, ani fayyisaadha warri ofiin jedhan yoo dhufuu baatan iyyuu, gaaddidduun namoota akkasii, gaaddidduun warra ani masiihidha ofiin jedhani har'a waldaa kiristiyaanaa keessa dhaabbatanii wantoota jireenya namummaati ol gara gooftummaatti ulfina waaqayyoof malu hamma ofii isaanii fudhatanitti kan ga'a waldaa kiristiyaanaa keessa jiru. Isa jalqabaa kan nu ilaallu wantoonni nu wallaalchisuudhaaf gara keenyatti dhufan baay'een yoo jiraatan iyyuu akka nu wallaalchifamnuuf sababa kan ta'u maali kan jedhu qabxii tokko kaafne ilaalla. Innis akka nu wallaalchifamnuuf sababni inni jalqabaa jireenya keenya miidhu dubbii waaqayyoo wallaaluu kiristiyaanotaati. Dubbii waaqayyoo beekuu wallaaluu, dubbii waaqayyoo hubachuu wallaaluun akka nu wallaalchifamnuuf sababa ta'a. Nuun hin wallaalchifamna, eeyyee wallaalchifamna. Sababa akkamitti wallaalchifamna? Maaliif wallaalchifamna? Inni jedhu beekamaa ta'utu irra jiraata. Akka nu wallaalchifamnu sababa kan ta'u inni jalqaba dubbii waaqayyoo beekuu dadhabuudha. Mi wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 akka kana jedha. Kutaa kana dubbifna. Lakkoofsa 29 akkas jedha. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa humna waaqayyoos waan hin beekiniif irraa kaattan. Dubbii waaqayyoo caaffata qulqullaas waan hin beekiniif irraa kaattan jedhe. Saaduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufanii gaaffii isa gaafatan. Gaaffichis akkas jedha. Seerri Museen barsiise akkas jedha. Namni tokko utuu dhala hin godhatin niitii isaarraa yoo du'e obboleessa isaatti dabarsee dhala isaaf haa kaa'uu jedhe nutti hime. Nu biraa garuu obboloonni torba nu gidduu jiru. Hangafni isaanii fuudhee ture. Utuu dhalan godhatin irraa du'e. Akkasuma torban isaaniis niitittii fuudhanii turanii garuu isaanis utuu dhalan godhatin irraa du'anii. Niitittiin immoo guyyaa dhumaatti isheen immoo hin duute. Gara booddeetti guyyaa isa dhumaatti yeroo du'aa ka'utti isheen haadha manaa eenyu taatii jedhanii gooftaa gaafatan. Gooftaan akka jedhee isaaniif deebise. Isin caaffata qulqullaa dhugichas waan hin beekiniif irraa kaattan. Dubbii kana kanaaf dubbattan. Du'aa ka'utti fuudhuunis heerumuunis hin jiru. Du'aa ka'uu booddee haasaan akkasii hin jiru. Isaan yaada asii, ilaalcha asii, jireenya asii isa har'a akka barbaadanitti jiraatan fuudhanii guyyaa du'aa ka'uu sanas hin jiraannaa jedhanii garaa isaaniitti yaadu. Waan maal hin beekneef, dubbicha waan hin beekneef, sagalee waaqayyoo waan hin beekneef. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Luqaas barreesse boqonnaa 24 lakkoofsa 45 gaafa dubbiftanii dubbicha akka hubataniif sammuu isaanii ibseef jedha. Isaanii wajjin dubbate, isaanii wajjin haasa'ee ani du'aa ka'eera na amanaa ittiin jedhe amanuu didanii, harka isaa isa madaa itti agarsiise amanuu didanii, miilla isaa isa madaa itti agarsiise, dhiiga isa keessaa dhangala'e itti agarsiise, waa of biraa qabduan isadha. Gooftaa isa du'aa ka'eedha jedheen waan nyaataallee isaan gaafate, isaan bukkee taa'ee nyaate. Kana hundumaa hubachuu hin dandeenye isaan. Garuu lakkoofsa 45 irratti akka jedha dubbicha akka hubataniif sammuu isaanii ibse. Dubbiin waaqayyoo nuun ifne yoo ta'e, sagaleen waaqayyoo nuun ifne yoo ta'e, wantoonni nu wallaalchisan baay'een nutti dhufu. Kotta akka hin wallaalchifamneef dubbii waaqayyoo isa dhugaa irratti hundee keenya jabeeffannee hin dhaabbanna. Har'a kiristiyaanummaan keenya kiristiyaanummaa harbuu sabbaa baalaa ta'eera. Waldaan kiristiyaanaa waldaa harbuu isa abbaa baalaa taate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaf tokko gara harbuu dhaqee baala irratti argee baalli waan isarra jiruuf ijas qabasee gara isaa dhaqe. Gaafannee gara isaa dhaqu garuu baala malee ija hin qabu. Gooftaan kan barbaade garuu baala miti, ija malee. Harbuchi kan qabu garuu baala, ija ofirraa hin qabu. Gooftaan akka jedheen har'aa kaaftee deebi'ee iji sirratti hin argamin jedhee isa abaare. Ergasiis deebi'ee harbuun suni ija godhachuu hin dandeenye. Waldaan kiristiyaanaa ija isa gooftaan barbaadu qabattee hin jiru. Tajaajilaan ija isa gooftaan barbaadu baatee hin jiru. Gooftaan kan barbaadu immoo ija malee baala miti. Baay'een keenya tajaajiltoonni, baay'een keenya luba kan of hin jennu, paasterii kan of hin jennu, raajii kan of hin jennu, irra keessa keenya maqaa keenyatu achi jira malee jireenyi keenya, jiruun keenya hin jiru. Gooftaan jireenya nurraa barbaada. Jireenyi hin jiru yoo ta'e immoo hiikan qabu. Kottaa akka hin wallaalchifamneef dhugaa sagalee waaqayyoo dubbii isa jireenyaa irratti hundoofnee
dhaabbachuutu nurra jiraata. Wantoonni nu wallaalchisan gara keenya dhufu erga ta'e nuyi akka wallaalchifamneef isa jalqabaa dubbii Waaqayyoo beekuun nurra jiraata. Wallaalonni dubbii Waaqayyoo warri hin beekne warra akka ogeessotaatti hin jiraanne isaan akka irraa kaatan dubbii Waaqayyoo keessaa baasee nutti hima. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 gaafa dubbiftan akkamitti akka deddeebitan ilaalladhaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif guyyoonni kun guyyoota gadhee akka warra ogeessotaatti malee immoo akka warra wallaalotaatti hin deddeebiina akkasitti hin jiraatinaa jedha. Maaliif ree waan nu wallaalchisu waan dhugaa isa nu qabanne nu wallaalchisu nutti dhufa waan ta'eef. Kanaafi akka hin wallaalchifamneef dubbii Waaqayyoo isa dhugaa beekuun dirqama ta'a. Qabxii lammaffaatti dabar. Namoonni dhugaa beekan irraa kaatan nu wallaalchisuudhaaf jiru. Dhugaa isa beekan dhugaarraa isa kaatan. Kiristaanni dhugaarraa kaate nu wallaalchisa. Raajiin dhugaarraa kaate nu wallaalchisa. Paasteriin dhugaarraa kaate nu wallaalchisa. Ergamaan dhugaarraa kaate nu wallaalchisa. Jarri kun dhugaarraa kaataniiru taanaan akka isaan nu wallaalchisan hin haalinaa. Guyyoota gara booddee warri wallaalchisan warra dhugaarraa kaatanii dhugaa beeku garuu warra dhugaarraa kaatan isaaniif ifeera. Beeku bira gaaniru garuu irraa kaatan isaan akkasii jireenya keenya gooftaadhaa asitti wantoota akka waaqa tolfamaatti nu ilaallu fidanii gara keenya dhufu. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4 dubbifnee qabxii kana ilaalla. Ibroota boqonnaan 6 lakkoofsi 4 akka kana jedha. Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takka ifeera. Isaan kennaa waaqa irraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru jedha. Maal ta'aniiru? Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Warra dhugaarraa kaatan utuu dhugicha beekanii utuu jireenya beekanii utuu karaa beekanii warra karaarraa kaatan utuu warra dubbii mi'aa qabu dubbachuu danda'anii dubbii mi'aa qabu dubbachuu warra dhiisan dubbii biddeenii haasaa garaa warra itti deebi'anii jechuudha. Waan ofii isaanii warra haasa'uu jalqaban warra gara macaafaa goranii nutti dubbatan utuu hin taane warra gara amantootaa goranii macaafatti dubbatanii jechuudha. Isaan akkasiin wallaalchisu. Nuun kan ergamneef gara dhugaa sagalee Waaqayyoo gorree amantootatti dubbachuuf malee gara amantootaa gorree dhugaa sagalee Waaqayyootti dubbachuu hin dandeenyu. Nuun bakka buunee jirra. Afaan Waaqayyoo taanee ergamnee jedha Phaawulos. Har'a immoo warri nu raajiidha jennu warri nu paasteriidha jennu warri nu luba jennu gara keenya goranii gooftaatti dubbatu malee gara gooftaa goraniitti hin dubbatan. Isa kanatu sii ta'a jedhanii nutti himu. Akka seera Waaqayyootti akka jiraannu immoo nutti himan. Silaa akka seera Waaqayyootti akka jiraannuuf gaafa nutti himan nus akka seera Waaqayyootti gaafa jiraannu jaalalli Waaqayyoo nuu ta'uu jalqaba. Nuun jaalala Waaqayyoo jiraachuun barbaannu garuu gaarummaa Waaqayyoo eebba Waaqayyoo barbaanna. Eebba Waaqayyoo barbaanna erga ta'e gaarummaa Waaqayyoo barbaanna erga ta'e seera Waaqayyoo jiraachuun dirqama ta'a. Kana jechuun manni nama tokko seera qaba. Jireenyi nama tokko seera qaba. Hojiin nama tokko seera qaba. Jireenyi kiristiyaanummaas akka kana seera qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irratti akka kana jedha. Yoo na jaallattan abboommota koo eegaa. Yoo maal taatan yoo na jaallattan. Kiristoosiin namni jaallatu seera Waaqayyoo jiraata. Seera isaa jiraata. Abboommi isaa jiraata. Seera Waaqayyoo jechuun jaalala Waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Jaalala Waaqayyoo raawwachuu jechuun seera isaa jiraachuu jechuudha. Warri dhugaarraa kaatan warri dhugaan isaan irraa bade warri dhugicha utuu beekanii dhugicha gadhiisan gara jal'inaatti gara foon isaaniitti gara yaada biyya lafaatti warri galagalanii deebi'uudhaaf yeroon qaban maaliif takkaa ifeeraaf takkaa mul'ateeraaf isaan akkasii nu wallaalchisuuf malee dhugichatti nu jabeessuu hin danda'an. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 fi 2 haa ilaallu. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka galan hafuurri qulqulluun keessaa baasee hin dubbata. Akka maal ta'an akka irraa galagalan. Bara booddeetti namoonni tokko hafuura wallaalchisoodhaaf barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka galagalan jedha. Jarri kun nu wallaalchisu. Warri takka ifeef kun warri takka dhugaa beekan kun isaanii keessi isaanii garaan isaanii yaanni isaanii galagaleera. Isaan akkasii kun nu wallaalchisu gara nu galchu dhugicha akka nu wallaallu godhu. Kanaaf warra akkasii irraa of eeggachuun keenya dirqama ta'a. Isaan kun gara booddeetti guyyoota gara booddeetti dhufu jedha. Lafti nu jalqaba dubbifne Maatewos 24 lakkoofsi 5 akka jedha. Baay'een ani masiidha jecha maqaa kootiin dhufu. Isaan kun dhugicha dubbicha jireenyaa warra nu wallaalchisanii jechuudha. Dhugaa sagalee Waaqayyoo irraa akka hin kaanneef akka hin wallaalchifamneef isaan kanarraa warra dhugicharraa kaatan kanarraa of eeggachuun keenya dirqama ta'a. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaallee qabxiiwwan lamaan kana dubbanne isa dhageenye Waaqayyo nuuf eebbisu.